amala Jawaarni beektaa Jawaar nama siyaasaa halee itti galee miti waan godhu beekaa uummata isaa amanamaadha. Rabbii fi uummata isaatiif waan nama amanamaa ta'eef nama akka warra politikaalii mallatteessanii nagadhiisa hayyee nama jiru miti Jawaar lubbuu isaa dabra malee. Kanaafuu arraan tana mana ati mana yaalaa sin geessinu yoo mana yaalaa akka si geessinu barbaadde yoo kafayyuu barbaaddu taate dafiitii ummata qeerroo nurraa dhaabii ja'an jechuudha. Kanaafuu lakki qabsoon itti hafuuftu malee anaa miti qeerroo sini kaase ummanni yookaan qeerroon ofiif socho'aa jiranii anaa miti. Ani kanaafuu yaalii xiyyaa argachuun qabaa hin godhu jeeti didee jira jechuudha. Kuni maal nu garsiisa Jawaar Mahammad dhugumaan waan takka akka Oromootti silaa waan godhamuuf malee jira. Kabaja isaaf godhamuuf malee jira. Oromoo biraahillee waan sila argachuu qabuuf maluu jira. Kanaafuu nuti erga fincillee keenya hangan takka itti muddisiisee hagan takka kokkee isaan qabee jiraatu taate erga karaa nagaatiin dhufuu didanii afaan qawwee qofaan isin dhaabna isin deebisna jedhanii erga murteeffatanii ka'an Oromoonis hadhooytee jirti tana booda waan fedhee dhufa malee dhuma malee tana booda duubatti hin deebinu nuti du'i dagabrummaa ammaan booda itti baadhannus waan hin qabneef hagi dhume hagi nurraa madaa wallaannanneeti qabsoo teenya itti fufna malee duubatti hin deebinu jechaa jiranii so kanaatu deemaa jira babal'inaan keessa deemna carraasii kana takka. Almata hedduu galatoomii egaa Sadiq nutti makamee jira. Sadiqis abdeetii waan jiru namoota hordofaa turan keessaa fi waan iddoo san jiru yeroo adda addaatti nama odeeffannoo nuun geessaa ture. Akkasumas koree deeggarsaa OMN kan magaalaa Lakkuu keessaa namoota ta'an keessaa tokko. Sadiq mee maaluuf biraa qabda? Maal dhageesse? Maaltu jira? Mee gara keettiin darba? Hin dhagame itti fufi. Okay. Irra deemee Abdurazaq indaga waan ta'eef. Yaa abdeetii haala fayyaa isaa ilaalchisee baay'ee hordofaa turtee namoota isa biratti qanis hedduu dubbisaa turtee mee waan jiru maaltu jira? Maal dhageette? Maal of harkaa qabda mee nu ibsi? Yaa akkuma waliin hubataa jirru akkuma atillee quba qabdu hedduu erga gaafa Jawaar hidhameerraa maatii itti dhiyeennaan ganama galgala hordofaa ture. Guyyaa deengaddaa achiin dura guyyaa lamaan dura nagaa ture. Sa'a halkan keessa gara sa'a 4 bilbilee amma yana fiduuf deemaa jira naan jettee mucattiin egaa waan jiru sii deebisaa hin dhukkubaa homaa wanni nyaatee dhugullee akka durii baay'een si faayuu fi naan jette. Ergasiin booda xiqqoo anillee rafee guyyaa galgala gaafa amma wanni san jechuudha. Yoo lamuu gara sa'a 5tti ol dammaqu WhatsApp irratti voicemailin naa dhiifamee jira. Hedduu siiresii dhukkubaa waan takkaan si faanii fi ol deebisaa waan jedhamu akkasumatti akkuma waliin dhageenyu deebi'ee har'allee guyyaa ganama gara halkanii nu bira halkaniitti bilbilee ture. Kalee ammoo waaree booda si geessinaa hin geessinaa waaree booda mana yaalaa jedhaniini akkasitti eeggamaa ture hin geessinee achi as deebanii ammoo har'a akka argitee mana yaalaa yoo deemuu barbaadde qeerroo akka jal'isiiftee tasgabbeessititti waan jedhamutu gaafataneemi inni ammoo ani argitee asitti akkanatti du'a malee waan kana godhu hin jiru jedhee. Ergasiin booda amma gara sa'a nu bira sa'a tokko ta'utti biyyarraa miskool natti godhamee maatima keessa akkasumaan bilbila ifadhee yoo gad deebisu nu qara waa takka nutti hin dhagahamne haalata argitee Jawaar keessa jiru. Jawaar amma ummiyyee yaamee argitee bira deemaniini akka taasfaa mureetti argitee na nyaattee jirti jedheeni homaa jabaadhu na nyaattee jirti ani nyaattamee jira na nyaattee jirti jedheeni afaan bahee haadha isaatti dubbate. Ergasiin booda ergachii baanii sa'a tokkoon dura haadha bilbileeni dubbisee ture haati hin dubbatanii booyuu malee hedduu siiresii argitee inni jedhee jira. Kana haalataan Jawaar keessa jiru sa'a kanatti. Hedduu nama suukaneessu Jawaar completely akka argitee nyaattamee jiru akka waa ta'ee jiru ofirratti beekee jira. Haalataan wallahi urgeeroo saniiti ani ammoo laafattu guyyaannatti dukkanaa dhiiroo. Argitanii Oromoo wanti keessa jiramu
kana egaa haalli ittiin adeemaa jirani Jawaar dhibameetii miti. Jawaar rakkoo fayyaa takka illee osoo hin qabaanneedha gara mana yaalaa kan seene. Wanti inni kanaan dura yaalii wanti adda addaa godhaa ture kanaan dura yeroo dheeraa kompiitara irra taa'u waan adda addaa wajjin wal qabatee bara qabsoo san wantoonni adda addaa ta'an yaalamee fayyeeti gara biyyaa kan deeme. Ispoortii dalaguu fi waan adda addaa wanni jechuudhaan ala wanti addaa tarmali dhibeen isaa ta'ee qabatee gara mana yaalaa kan ittiin seene hin jiru. Wanti hundinuu wamaachitti xaxamaa jiru. Jawaar dhibameeti akkana ta'e jedhanii sababa adda addaa dhiheessuudhaaf ofii waan xaxaa jiranidha. Achitti nyaata tibba tokko nyaata itti dhihaatu nyaata hin laalla jedhaa waan adda addaatti marqaa waan adda addaa goggodhaati akka baay'ee rakkisaa turan dubbatamaa ture. Amma immoo akka argaa jirtan hanga haati obboleettiiwwan warri jiran hundinuu cinqaa keessa seenuu isaanii waan garsiisu argaa jirra. Kanaaf Oromoon akkanumatti taa'eeti laalamoo waa gochuu qaba kan jedhu ilaaluudhaaf deemna. Falmata kana kaa dhageette abdeetiin jiru. Abdeetiin gara maatiitiin dubbiin gara maatiitiin jiru kana fakkaata. Mee maal jenna asirratti? Ayyeezak eenyu maqaan isaa Saadiq. Saadiq galatoomi Saadiq odeeffannoodhaa fi amma gaa tunu nu laallatti Oromoo laallatti. Oromoon salphina guddaa keessa cabaa jirra. Kufaatii hangana jedhamne keessa kufaa jirra. Ammaan booda wanni achi walirraa qaqqabnu jiru dhuguma jirtu isa walitti himudha. Maaliif jennaani Oromoon haa caaluuf hin birmatin, haa caaluuf hin dhaqqabin, Jawaariif hin taane nama tokkoof illee hin taatu jechuudha ammaan booda. Kanaaf qeerroon biyya jirtu godina tokko lama sadii osoo hin jenne bakka jirru arra boru osoo hin jenne haanee hayyoota keenya hoggantoota keenya lubbuu isaanii baraarrachuun nurra jirti jechuudha. Mootummaan kun ummanni Oromoo miliyoona 60 ergee fi injee bakka jiru waan harkaa qabuun humna isaati hundaan lubbuu hayyoota isaa baraaruu qaba. Maaliif jennaan booda erga waan takka tahame booda sila akkas goonee sila akkana taanee jechuun bu'aan qabdu. Jawaar Mohaammed galata nama hunda biraa qaba. Ani nama ragaati fakkeenyaaf. Gaafa arraan tana koree musliimotaa gaafa hidhaman san dimtsaachinni samaa namni sochii kana sossoosaa ture tokko Jawaar Mohaammed. Namni sagalee taafii ture Ahmaddiin Yaasiin Nuruufaa warra arra nafxanyoomee Oromoo irra galgalaa ganama duula banu jechuudha. Kana hunda namni sagalee taafii ture tokko Jawaar Mohaammed jechuudha. Warra sagalee musliimotaa haa dhagahamu gaafa jedhamu san. Sanbira hutee akka dhuunfatti warreen hidhaman warreen arra kaadirii galgalaa ganama ija isaa arguun feenu duula kijibaa cubbuu kijibaa warreen irratti maranii galgalaa ganama isarratti shira yaadan kanas isuma ka sagalee taafii ture jechuudha. Arraan tana Oromoon isaaf hadooddu bakka jirtu lubbuu fi foreegaa jirti. Kana caaluutu hamaatu as deemaa jira jechuudha. Mootummaan kun fanjii if keessatti akka awwaalee ilaaluu qaba. An akka yaada kiyyatti. Maaliif jennaan waan irreecha irratti hin yaadanna. Irreecha booda waan dhufee aariidhaan waan hin yaadanna. Amma already ummanni keenya dhugaa jirtu argaa jira. Madaawaa jira. Madaas argaa jira. Eessatti akka deemaa jiru sirriitti argaa jira jechuudha. Keessattuu sirni amma as nurratti as deemaa jiru kun Jawaar inni isa hawaan kana maashinni sossoosu isa yoo keessaa qabne Itoophiyaa balazzagnee Itoophiyaa badhaatu yookaan Itoophiyaa biltsiginnaa taatee gaggeeffannaa jedhan. This is wrong calculation. An dhugaan siima. Kuni calculation wrongiidha. Isaaniif illee biltsiginnaan hin jiraattu. Maatii warra biltsiginnaa balarra buusa. Abiyyi mataa isaa balarra buusa. Paartiilee kana balarra buusa. Waan hamaatu Itoophiyaa sanirratti anjaabbabaa jira jechuudha. Kanaafuu ummanni agarsiisee jira. Ummanni deebisaa agarsiisee jira.
osoo tuttuquu baatanii ummata kana yaaluu tuttuqanii ilaaluu baatan irra wayyaana fakkaata. Kanaafuu Jawaar Muhammad akka inni dhibdee biraa addaan qabaanne ni beeyna. Hatattamaan akka inni yaalii argatu asumaanillee waamicha keenya dabarsina. Lakki isin waccisiifnee gabrummatti isin yoo ja'an ulaallatti Oromoo hunda laallatte jechuudha. Arraan tana Oromoonni jiddu galaa Ilbaabur, Jimma, Wallo, Boorana hundarraa gaafa qabsoon Finfinnee maaster pilaanii tokkummaadhaan falmachaa turre tasanirra hamtuutu amma nu qabate jechuudha. Sirna nafxanyaa ka amantiidhaan addaan nu qooduu fedhu, ka lagalagaan nu qooduu fedhu, Oromoo akka jaarraa 16 deebisee atilleen Arsii qofa himattu, Harargeen Harargee qofa himattu, keessa kutee gosa qofaan akka wal himatu addas caccabsee sirna amma jiru kana dhaabbachuuf deemaa jira. Oromoo akkuma OPDO facaasee awwaaletti waan sabboonummaa jaanii fi Oromoo balleessuu deema namichi kun. Gabrummaa jaarraa meeqaa nu jala deebisuu deema. Yoo salphina kana jalaa kaba'uu feenu taate Jawaar akka leencatti nu qabsaa'oo jira. Akka leenca gurra nu godhee wayyaanee nurra ari'ee isaanillee bilisoomsee jira warra arraan tana isarratti shira yaadaa jiru kana hunda jechuudha. Yoo Oromoon akka saphatti salphina kana jalaa bahuu feenu taate leenca isaan harka jiru kana baafachuun nu laallatti. By bole or by enemies. Bole taate baaleen haruma fedheen Oromoon waan qabdu caccabsitee harkaa baafachuun mirgasiite jechuudha. Kanaaf ani wanniin Oromootiyaaf dhaamu Oromoo caasaa arraan tana biltsiginnaa si keessa diddiriiraa deemaa jiru, kasirna nafxanyaa sirra deebisaa deemaa jiru, kakalee awwadaayii fi ciroo fi bakka adda addatti dodolatti dubartii ulfaa ajjeesan, ijoollee xixiqqoo ama 12 ajjeesan. Jarri kun nuuf firaa miti, diina keenya jennee barree arraan tana leenca keenya harkaa baafachuun nu laallatti. Yoo hanqana jenni gahaa waa hella khiyyaaf carraa kanneetiin itti deebi'a zaak deemee jiraansa. Okay, deebinee jirra. Odeeffannoo tokko tokkoon biyyarraa wanni jedhaa ture. Ijoolleen baay'een irriteet taatee jirti. Namoonni baay'een aarii guddaa keessa jiranii. Wantoonni jiran baay'ee haala suukaneessaa waan obboleessa keenya irra ta'aa jiru kana erga dhagahanii booda kun Jawaariif waan maluu miti, maal gochuu qabna, maaltu ta'uu qaba. Kanuma waamichuma 12 waamame kana olitti lubbuun obboleessa keenya erga baatee booda akkuma Haacaaluu boonnee kadhiifnu odoon ta'ini waan kana just immediately akka hiikamuu danda'u fi immediate attention akka argachuu danda'u maal gochuu qabna kan jedhu kan kaasaa jiranii caffee numma kamteertaa baga nagaan dhuftume haala jiru dubbii jalqabarraa jalqabiiti maal gochuu qabna kan jedhutti hin deebiname. Zaakii fi Kelloo miidiyaa falmataadhaa fi Saadiqis Fayyaadaadhaa haala yerootti mari'achuudhaaf dhufuun keenya waan hedduu fardiidhaati. Yeroon ture yeroo akkaan hamtuudhaati waan mudirachaa ture. Waan takka wanni sirreeffachuu qabnu akka gaariitti wanni mootummalleen akka nuti kasti oof nu barbaaddu Jawaar Muhammad hin dhukkubsan. Dhukkubsateetii miti. Mootummaadhaatu summii nyaachisee suutatti ajjeesuudhaaf deema. Akka ummanni Oromoodhaa dhukkubsateeti du'ee mana hidhaa keessatti de'ifee wal'aansa dhabee du'ee jedhaman barbaadan. Nuti akka jechaaf jirra. Garuu Jawaar ni hidhamee hin dhukkubsannee hidhaa keessatti mootummaa Abiy Ahmediitu summii nyaachisa. Kan ummanni Oromoodhaa akka gaariitti hubachuudha qaba. Akka gaariitti Jawaar isaa fayyaa qabu, fayyaa 5 qabuutu mana hidhaa seenee mana hidhaa eegiseenillee fayya qabaa. Achi keessatti summii nyaachifameeti. Wanni ma arra haasoma waan hedduu nama gaddisiisaati. Haalli inni keessa jiru slowly dhawaataan itti hammaachaa akka deemtu gara guyyaa duraa gaafa hidhukkubaa dhageenye qaamaa itawaa dhaabbachuu hin danda'u fuullinis furfuree jira jechuudha dhageenya. Mana murtii dhaqeeti achi keessa boqonnaadhaaf ganna baasaa deeqaa 30 laafadheetiin jiraa jedhee himate. Samboodaan waan itti hammaataa malee waan irraa wayyaa waan garu. Mootummaan TPLF
yakkakkanaa dalaguudhaan Abiy Ahmad faan diidamii fi torba muuxannaa qaban. Hidhamtoota Oromoodhaa warreen maakkalaawwitti hidhamee manneen hidhaa adda addatti hidhamee achirraa maqaa hidhaa dhaabeetiin hidharraa geggeessanii mana galee torbaan lama booda baatii lama booda baatii sadi booda Usmaayyoo Muusaa fakkeenya bareedaa. Hidhaa bara meeqaa booda gaafa gadhiisan dhukkubni achi keessatti isaan faalaniin nyaata kontaamineetir ta'e nyaata summaa'e. Summii tilaaqanii nama kennaniiti nyaanni kun suutatti sijjeessa. Orgaanii kee dhaamsaadhaa qaama kee si keessaa fixaadhaa suuta sijjeessaa jechuudha. Jowaar Mohammadis wanni irratti godhamaadhaa jiru waan kana. Uummanni Oromoodhaa sirriitti hubachuu inni qabnu Jowaar fayyaadhaa hidhaa seenee achi keessatti summaa'edha. Haalli amma jiru gaa Jowaar Mohammad haala hamaa keessa jira. Waan kana maatii isaa yaamee itti himee jira. Haadha sallee harti naamaa dubbisee jira. Maatii kiyya ilma kiyyaa fi haadha warra kiyyaatiin dubbisuu barbaada. Na dubbisaa jee kadhateetti sanis irraa dhabe. Abbootii amantillee ifitti yaamee wajjin haasa'uudhaaf yaalee jira. So mallattooleen kun maal si garsiisa? Jowaar Mohammad akka summeeffame akka summii nyaachisan waan beekee jiru fakkaata waan hubatee jiru. Lubbuun kiyya dandamachuun hubannee haala kanaan dandamachuudhaan taa'u guyyarraa guyyattiin gaddeemaadhaa jira dabruudhaan malchiisa waan jiru waan ifatti hubate fakkaate mana magaa qalbii gadiitiin gallaaluuf. So uummanni Oromoodhaa yoo rakkina kana hunda keessa gabbu'ee sirriitti kan beeku taate amma maal godhu qabnaadha. Jowaar Mohammad eenyuutu jibbaa Jowaar Mohammad qaba eenyuutu akka Jowaar Mohammad hidhamu fedhii qabaachaadhaa ture warri miidiyaan irratti duulaadhaa jiru Abiyyi wajjin eenyu faadha. Uummanni Oromoodhaa waan kana hubachuudha qaba. Eenyuuf dubbateeti eenyuuf qabsaaweeti Jowaar Mohammad arraan tana warreen isa duulu kanaan warreen Jowaar haanuu ajjeefamu Jowaar haanuu fannifamu Jowaar akkana nuu ta'u kana eenyuuf qabsaaweeti jara kanaan itti duulamaa jira waan jiru uummanni Oromoodhaa beekuudha qaba. Dura diinni Jowaar eenyu warri Jowaar ajjeesuu barbaadu Abiyyi wajjin gareen Jawaaratti ijaaramte eenyu uummanni Oromoodhaa waan kana akkamitti hubachuu qaba. It's not the government. Warri Abiyyi naannessee bakka san taa'ee qeeroo Jowaar Mohammad jaaree hoogganaa tureen girrisaa mangaa jechaa ture. Warri qeeroon international courtitti haanuu dhiyaattee nuu adabamtu qeeroon terroristi uummata Oromoodhaa julmaadhaan yakkaadhaa ture. Warreen kana ifi marsee Abiy Ahmad taa'utti jira. Warreen kun eenyu uummanni Oromoodhaa waliin himnu akka gaariitti tolchinee beeku. Kana caasaan beeta mangistirraa ka'ee hanga baadiyyaa magaalaalee xixiqqoo keessa gassaareeti seetaana'u magaalaa dirree dhawaa keessatti ijaaramee jibbaa Oromoo irratti hundaa'ee ilmaan Oromoodhaa ableedhaa fi kanaaf fixaadhaa ture ragaadha seetaana'u beeta mangistirraa higa ijaaramee jechuudha. Akkuma 1996 gaallaa gadaa jedhanii Finfinneerraa hanga South Africaatti ijaaranii Abiy Ahmad amma guu dhageenyu warri gaallaa gadaa isan ijaare keessaa Abiy Ahmad tokko. Arra beeta mangistii Abiyyiin marsee taa'u bilisa Yazaak warreen ala kanatti Oromoo belleessuu barbaadu warreen sagalee Oromoodhaa ukkaamsuu barbaadu warreen miidiyaa OMN kan nuti ijaarree oofnu kana belleessuudhaaf irratti dalagaadhaa ture warra gimboo sabaattiidhaatu arraan tana Oromoo irratti biyya keessaa murteessaadhaa jira. Uummanni Oromoo kana hubachuudha qaba. Kalee ala kanattis waan gaarii qabaachaan ture akka sagaleen Oromoodhaa ukkaamamtu akka Oromoon hin dhagayamne akka Oromoon cabxee haftu haga humna fitti kalees ala kanatti irratti dalagaa turan arra mootii isaan dhaga'u kan isaan qabanii olii gad oofan karaa isaan qaban deemu Abiy Ahmad jalatti mataa qabatee warri Oromoo irratti yakka kana dalagaa jiru Jowaar Mohammad irratti yakka kana dalagaa jiru eenyu ka ta'e uummanni Oromoodhaa addaan baafachuudhaa fi nama tokko diina kee yoo addaan baaftee eenyu beektee ifirraa dhokuu dandeessa. Diinni Oromoodhaa Oromiyaa keessa jira. Kana kaartu gochuu qabnaa ittiin deebi'aa itti fayyaa ta'a. Galatoomi caffee falmata yaada qeerroo biyyaa san naaf qopheessi yookaan yaada kan keetti itti hafuuf immoo naa qopheessitee jirta. Immoo waan takka itti dabaluu fedhu. Okay. Miitira hin jira? No. Dubbadhu hin dhagam. Waan
takkaa jira amma dhiyootan gaafa walgahii adaamatti ta'an waan dubbatamee jira. Oromoon hundi waan kana dhagahuu qabdi. Warreen saatalaayitiirraa nu dhaggeeffachaa jirtan, warreen karaa feesbuukii nu dhaggeeffachaa jirtan, walgahii san warri diyaaspooraa asirraa bitamee galee hundirra hirmaatee jira. Baay'een isaanii Amiin Jundii faadha warri gaggeessaa ture. Hedduudha isaan. Dooktar Tanakaan faalee irra turan. Hangaasa Ahmad Ibrahim faan keessa turan. Walgahii hadaamaa san irratti kaabinoota nama lama walii guuranii leenjisaa turan. Waan arraan tana Juwaar irra gaggeeffamaa jiru achi keessa hunda dubbatan. Wanni isaan dubbatu waa'uma Juwaar qofa. Kuni nama achi keessatti hirmaateetu laal xiqqoo malee booyaan natti hime jechuudha. Hagaraan gubate. Maal naan jee aboo akki jettanii himtan ogaa galtan mana manatti dubbiin Juwaar dhumattee jirti. Akka nabiyyiin Amiin Jundii afaan isaatiin jeejan. Nabiyyiin erga du'e ummanni amanuu dadhabee du'uu isaa erga sanii gabbahaniiti akkasitti dirqitti sahaabaan fudhachiifte malee kanaafuu dubbiin Juwaar dhumatteeti. Ja'aati ummata amansiisaa ja'aniiti walgahii irra dubbatan. Maaliif walgahii akka nam tokko moobaayila qabatee seenne waa hunda dhoowwanii seenan jechuudha. Kana maaliif isinin jechuu barbaade arraan tana namni sirna nafxanyaa kana nurra deebisuuf namni goota keenya galaafachuuf sirriitti irra dalagaa jiru kanaa galee irra guddanii hunda isaanii gurbaan sun hoggaana himu. Dhiifama falmataan I think rakkoo teeknikaati bahee jira hin deebi'aa hanga falmataan deebi'uu fi warroota hafanirraa yaada fudhannaa keessattuu falmataan yaada qeerroo biyyaa bilbilaan seensisuudhaaf bilbilaan qophii akkamiirra akka jiran nu dhageessisuudhaaf qophaa'ee ture hin deebi'aa hanga falmataan deebi'utti isinirraa yaada fudhaa I think deebi'ee jira haad gochuudhaan deema. Deebi'ee jira falmataa itti fuufi jidduun addaan deebi'ee jira na darbeessa. Yaa itti aansinee xiqqoo turee yaada qeerroo biyyaa fuudhuuf deemna hagasiif itti fuufiin jedhe. Tole hayyee dhiifama. So kanaafuu maaliin jechuu barbaade arraan tana yoo Juwaar waan takka ta'e namoonni isa kana harka keessaa qaban nafxanyaa qofaa miti nama hedduu harka keessaa qaba. Hundi isaa warri sirna kana Oromoo irra gadhaabuuf deemaa jiru. Sababa Juwaar Mahammad balaa guddaa biyya san irratti as deemaa jira. Qeerroon hundi kanuma dhaammachaa jirti. Kanaafuu namuu haa baru. Dhugaa jirtu namuu haa baru. Qeerroon wanni biyya keessaa jechaa jirtu. Yoo nuti goota keenya nuuf gadi hin dhiifne balaa kanarra hamtuu walirra gaggeessuu deemnaa jechaa jiran jechuudha. Manni kaabinee tokko naafu jechaa jiran. Kaabineen takka warri ijoollee dura deemanii wannaa godhaa jiran. Kittalleeyyoo haa taatu, caasaa mootummaa haa taatu, takkalleen akka hin baane kannaa jira warningi. So they better not play with Juwaar Mahammad. Osoo Juwaar Mahammad wajji taphachuu baatan yeroo wayyaaf. Maaliif Oromoon Juwaar Mahammad nama itti kannatte beeyti, nama bira keessa beeyti. Akka obboleessa kiyya alii jeesan dubbii amma inni reefuun tana jeesan walgahii keessa dubbatanii jiran jechuudha. Sinigalee yoo Juwaar Mahammad waan takka ta'e magaalaa hunda keessa caasaadhaa fi warri ummata biltsiginnaa ta'e hundi qeerroon tarkaanfiirra fudhachuudhaaf qophaawaa jirraa jedhanii dubbachaa jiran itti nu himaa jechaa jiran jechuudha. So kana akka beekan riskii kana akka beekanii Oromoo wajji taphataattanaa jiranii yoo barbaachisaa ta'e silkiiniin galchaa carraa nama biraatti bilqannaa yoo. Yaa qeerroo biyyaa san bilbila hanga galchituuf miyuutii irra si godhaa. Biyyarraa bilbilanii maalirra akka jiranii fi waan ta'aa jiru hunda akka hordofaa jiran maalirra akka jiran qophii akkamitti akka jiru iddoo adda addaarraa bilbilaan dhaamsa kaawwataa turanii kan dandeenye muraasa asumaan seensisuudhaaf yaalii taasisaa jirra gara yaalii sanitti akka deemtu carraa si kenneen jira. Mee gara kaawwanitti osoo hin deebine dura waan tokko jedheen darba. Jawaariyoo ajjeefne malee jawaariyoo karaarraa gorsine malee Itoophiyummaa ammaan tana abiyyi ijaaruuf deemu tana afootti gufuun tokkoffaan nu jala jiru. Gufuun nu jidduu fi Oromoo jidduu jiru. Gufuun nu saaxilee deemsa nu dhoowwee jiru. Jawaar Mahammad kana jidduu kaafnu malee Itoophiyummaa isee durii abiyyi deebisee ijaaruudhaaf barbaadu tana bakkaan geessuu hin dandeenyu kan jedhu murteeffatanii ka'anii jiru.
murteessanii wanti ammaan tana raawwatamaa jiru murteessan dhuguma danda'anii hin raawwatu yoo Oromoon itti cadhise of course wanti biraa wanti humnaan okay dhufee falmata inni dhagahamu dhagahaa jiranii sararra jirtaa sagalee ta'e ol fuudhee mee dhaamsa maal qabda dhaamsi ati qabdu maali haala amma deemaa biyya keessaa deemaa jirutti mee dhaamsi ati qabdu ilmaan Oromootiif qeerroo biyya biraa jiraniif illee dhaamsa qabdu asumaan dabarsi. Dhaamseen akka Oromootti akka nama tokko uummata Oromootti dhaamseen nan dabarsu dhaamsa tokko namni hayyuu ofii beekaa ofii akka Jawaar akka Baqqalaa akka Hamza Boronaa itti hojii dararamaa jiranii Oromoon Oromiyaa kana dhabdee ilmaan ishiitiif qaqqaalii irratti dhabuudhaaf deemti waan ta'eef karaa salliin barbaadu tokkummaadhaan gara tokkoomnee biyya keenya irratti mirga abbaa biyyummaa keenya akka kabachiifannu barbaanna. Kanarratti dhaamsi dabalataa kan hin qabu baha dhiyaa kaaba kibban jennee Oromoo hundinuu tokkummaadhaan guyyaa tokko sa'a tokkotti walitti geeffannee akka duraanitti gara qabsoon barbaachisu galuudhaan dhibba biroonfataaf irraa hoffisuudha qabnaan jaa dabalata akka haleessan nafxanyaadhaaf dhibboo wanta faffaransan midhaan ooyiruu fi harka takka fudhatanii harka 5 galchuu harka 3 galchuu nafxanyoota karaa sanitti deemaa jirraa yaaduun dirqamaa uummanni Oromoo dhuguma bilisoomneeti moo maal ta'eeti irraan kana walitti qabuu dadhabne amma ollaan isaanii qaqqaaliin akka Jawaar kun gaafooti haati dhiyaas abbaan dhiiraas dhimma isheetii wajjin falmatti qabanii ja'a akka nama tokko. Sochiin ammaan tana naannoo ati jirtu sani jiru maal fakkaata? Qeerroon already naannoo sanitti waan adda addaa jalqabuu dhagahaa jirra. Sochiin amma jiru maal fakkaata? Qophii ka ittaanu qofa osoo hin ta'in guyyoota darbanis qabsootti turtanii wanti jiru maal fakkaata? Hamileen jiru maal fakkaata? Hamileen qeerroo maal fakkaata? Kan jedhu irratti yaada muraasa nuu kennime. Dhaggeeffattoota keenya kan dhagahaa jirtan qeerroo Oromiyaa irraa bilbilaan seeneeti yaada kennaa kan jiru. Akkasitti nu hubadhaa itti fuufi. Ammallee akkuma haleessatti hayyuu keenya caqasaa qeerroo labsii dheeruun baafte caqafasaatti tokkummaadhaan gartee falmataa jirti karaa duwwaa jirti lagannarra jirti amma gartee ilmaan Jawaar akkasuma gartee Hamza Boronaa Baqqalaan akkasuma warreen isaanii wajjin hidhaman ilmaan Oromoo hundi hidhaadhaaf bahanitti hararraan galluu abdiin kutannuu dhiira qaqqaalee hidhamnaas lubbuus hidhamnaas hedduu deemuu tarkaanfii fudhanna kan jiru of duuba deebi'uu malatti jechuudha. Ilaa hanga irratti qabsoo jirti qeerroon ammallee isuma kanaan akka jajjabaatan dhaamsa dabarsuufii qaba. Deebiin kan Shawaa jiru kan gartee Baalee jiru kan Wallagga jiru kan Boorana Gujii Harargee hundinuu tokkummaan jimma osoo adda waliin silletti akkuma haleessaa falmannee fuuldura deemkanaaf sochiin amma hanga guyyaa irratti qeerroon godhaa jirtu waan gaariidha. Lagannaadha jirti kun waan nama gammachiisu yaada duuba deemuun qabnu. Bareeda. Ayyee caffeeraa misgaafii qabda. Aloo caffeeraa mis osoo hin deemne yoo gaafii qabaatteef. Gaafii niin qabee. Ayyee gaafadhu si dhagaa. Dhiifama muutirraan ka'e. Sochiin qeerroodhaa karaa baatii fi kibba baarraa finiinaa jira. Akka qeerroo naannoo sirtummaa naannoo qabsoon itti hammaattee wareenyi hamaan itti kafalamaadhaa jiru. Qeerroo Oromiyaadhaa guutuudhaaf dhaamsi isin qabdan maali? Mee sirriitti dabarsa. Ya itti fufi si dhageenyee jira. Ya itti fufi si dhagaa jira. Amma baha Oromiyaa fi gartee hundarratti
karaan ammaan tanatti jiran kun haalli qabsoo ammaan tanan baafatu kun waan gaariidha waan haala nama gammachiisu. Akkasuma kutaalee hunda keessattuu bifa kanaan deemu qaba waan jiruuf ni qabna. Hundaafuu lubbuun gaafa dhalatte jitee Oromoon hojii deemuun qabu amma maal qaban. Tole hayyee mee gaafii dhumaatiin sii dhala isaanii gaafiin tiyya bilbilli addaan cittee jirti waan dhageessisuu qabuu fi waan jechuu qabu jedhee jira. Akki jedhamaa jiru egaa qophiin goota keenya baafachuudhaaf Jawaar qofa odoo hin ta'in guutumaan guututti hidhamtoota Oromoo Jawaarin symbolically represent gooneeti. Waa'ee Jawaar immoo haasofnu haalli Jawaar itti jirus beekamaadha. Saniin dabalataan immoo symbolically Jawaarin mana hidhaatii baasu jechuun guutuu hidhamtoota Oromoo mana hidhaatii baasu jechuudha. Akkasitti akka fudhatan baay'ee wanni jechuu barbaanna. Irratti focus godhaniitti hojjetaa jiru. Maaliif akka itti hojjetaa jiran himnee jirra. Qeerroon Oromiyaa qophii irra jirti jennee jirra. Anni kan waan tokko gaafii yeroo hundanatti ta'u ummanni keenya ummanni Finfinnee keessa jiru silaa gaafa warri naftanyaadhaa bahaa isin arrabsan isinitti kaanee isinirraa faccisuudhaan yeroo hunda isin afoo akka isaan isin afoo hin dhaabbanne gochuudhaan yeroo hunda isin falmina. Isinis warri Finfinnee keessa jirtan akkuma jedhamtan Finfinneen ta Oromootii miti ta warra naftanyaati jennee diklaar hin goona yoo ta'e akkasitti haa goonu yookaan warri jirtan at least sa'aatima yeroodhuma muraasa wayii fudhattanii bakka inni hidhaa jiru san walitti taatanii hidhattanii Finfinnee keessatti beekaa akka amma warra naannoo adda addaatti godhu san deemuu fi waan adda addaa gochuu hin danda'u. Finfinneen teessoo kaapitaalii Afrikaati kaapitaalii waajjiraaleen addunyaa imbaasiiwwan garaagaraa keessa jiranidha. San keessatti akka fedhe ta'uu fi akka fedhe godhuu hin danda'u. Kanaaf naannoo jirtan sanitti bakkuma jirtaniin walitti qabamtanii walitti baatanii Jawaarin arguu barbaanna nutti mul'isa. Guutuu biyyattiitti rakkoon gaafa dhufe tokkoffaa rakkoo keessa kan seenu isin gaafa Oromoon waan nyaattuu fi waan dhugdu isin dhoggatte tokkoffaa kan miidhamu isin garri itti deemamaa jiru Oromoonis walitti ciccimaa deemaa. Oromoonis akka ammaan tana jirutti harka walirra qabataa deemuun hafaa deema. Gaafa san warra miidhamu keessaa isin warri Finfinnee keessa jirtan tokkoffaan isinii walitti qindaa'aa dhuguma magaalattiin sun akkuma jennu handhuura Oromiyaati yoo taate handhuurummaa Oromiyaa ta'uu isii mul'isa. Naannoo biraatis yoo gargaarsa gaafattan naannoo biraati akka qeerroon isin dhufu yoo gaafattan sirnaan qindeessaatii Finfinnee keessa sochiin eegalamuu danda'uu qaba. Finfinnee keessatti sochiin xiqqaan godhamu guutuu Oromiyaa keessatti sochii guguddaa godhamu wajjin wal bira qabnee yoo ilaallu ka Finfinnee kun waan guddaadha waan ta'eef waan sanirra qophaa'uu danda'uu qabdanii Finfinneen handhuura Oromiyaatii jedhaa yeroo hundatti dhaaddataa. Finfinneen iddoo siidaan Minilik itti tifamuu fi iddoo sirni naftanyaa itti guddatu ta'ee hafuu danda'uu hin qabu. Kanarratti hojjetamuu danda'uu qaba. Kanarratti baay'ee akka wanni jedhan barbaadamee Saadiq gara keettiin deebi'a. Erga dubbiin akkana ta'e erga dubbiin akkana babbadaa dhufe maalinni maal godhamuu qaba? Oromoon maal godhuu qaba? Qeerroon Oromoo maal godhuu qaba jettee yaadda Saadiq? Yaada bareeda wanni takkittiin irratti dabaluu barbaadu tanan jedhiniin dura yaada duratti falmataan kaase irratti 100% walgayii Adaamaa irratti wanni godhame dhugaadha. Akkuma inni jedhe hoogganaa irraa olaanaa nama argitee quuqama Oromoo qabu achi keessa jirutu maqaaf lubbuu teenna Jawaariin irra dabarfannee garam gorra akkam taana jennee achi keessa jiraataa jirra malee waan Jawaarii amma achi uumaa wanni dubbatamu hin jiru. Jawaarii dhumateera jedhame waan jecha duratti falmataan kaasisan dhugoomsuuf kun waan namni argitee hooggana olaanaa nama ta'e nama Oromoo achi keessa jirutu waan kana kaasee jecha isaa mara argitee bakka nama lamaan jirrutti bilbilee taa'ee caqase waan namni kun jedhu jedheeni ispiikararra kaa'ee jecha akkanaattu achi keessaa ba'e. Jawaar dhibeenii miti. Wanni Oromoon ammallee bareechisee hubatee beekuu qabu. Jawaariin waan godhaniiran. Innillee ofiif beekee jira. Isaanillee beekanii jiran. Dheengadda hooggantoonni hundi nafne deemanii bakka achitti deeman.
ijoolleen dhiyaana achi fidan dhokatanii ilaalaa turan mana yaalaa geessan jennee gammadaa turre jedhan. Yoo jarri biraa deemte dhandhee yoo gaafannu inumayyuu siiresii barbaadanii jarri maal akka godhu akkan ta'u maal akka barbaadan naam galle siiresii barbaadanii jedhe. Dubbiin dura falmataan kaase dhugaadhaa kanuma dhugoomsuudhaaf. Amma wanni hubachuu qabnu. Jawaar waan godhuu qabu hundaa godhee jira. Rakkoo kanallee akka irra ga'u ammoo beekaatumaan deeme. Jawaar du'us hin jiraata. Jiraatus ni jiraata. Namni ammoo du'aa jiruu keessa jiraatu namni osoo jiru du'e nu ummata Oromooti. Kaalee dammaqinni hin jiru. Miidiyaan garagaraa hin jiru. Gaafa Hayilee Fidaa nyaatan. Gaafa Baaroo Tumsaa nyaatan. Gaafa Jeneraal Taaddasaa Birruu nyaatan. Har'a ammoo Jawaar akka nu beennutti waggaa 5 osoo manni isaa Minneapolis Minnesota keessa jiru, osoo daa'imni isaa as keessa jiru, osoo haati manaa as keessa jirtu, akka nama hoomlasiititti oofisa keessa ciisee ummata kanaaf qabsaa'aa ture. Lakki hagana dalagee kana godhe ummata kiyya bakka jigee ol kaasee amma iskuula kiyya deebee iskuula kiyya bakkaan gahaa jiruu kiyya jiraadhan jenne qabsoo kee kana itichee waan godhe kana ummata kana dimokiraasii dhugaa biyya san keessatti akka argatu godha jedhee fira ofii maatii ofii dhiisee daa'ima ofii dhiisee biyya sanitti gale. Guyyaa takka abdiin isaa siif Rabbi akkuma inni jedhe san ammoo guyyaa takka hidhamee ummata Oromoo biraa hidhaa keessa hin bula jedhee sammuu Jawaarii keessa hin jiru. Har'a ammoo sadarkaan Jawaar keessa jiru. Sadarkaan Jawaar keessa jiru. Sadarkaa dhumaa keessa jira. Rabbii isaa qofa waan harka jirtu keessa jira. Namni argite osoo dhimma waan dhumaa ofitti hin beeyneeti haadha nama dhalte homaan jabeessan malee jecha akkasiin jedhuun argite na nyaatanii jiranii waan haadha ofiitiin baasee jedhe Oromo. Kun waan madaa nama onnee namaa madeessu. Kanaaf wanni godhamuu qabu har'a dhaamte asuu qabsoon kun seenaa nu keessatti illee madaa uumaa jira. Jawaar achi keessatti hidhamee namni guyyaa takka carraa Finfinnee argatee dhaqee Finfinnee laaluu hin dandeenyetu gammoojjii Baalee keessa taa'ee Finfinneen lafa tiyya namni buqqa'u san nama kiyya namni lafa Finfinnee irraa buqqa'u sun ana jedhee wareegama lubbuu fi kafalaa ture. Harar Baabile eessa gammoojjii Harar keessa taa'ee haati ilmoo laphee qabattee falmataa turte. Ilmoo fi waliin du'aa turte. Ilmoo haadha takka tajaajiltutu du'aa ture. Finfinneen lafa tiyya jedheetiniin. Nama kalee lafa kanaaf qabsaahee adda bakka sanitti walitti saqabetu Oromoo salphina keessa jira. Du'a keessa jira. Akkuma siin jedhe namni du'a dhumaa keessa jiru nu. Qabsoon Jawaar, duuti Jawaar, miidhamuun Jawaar. Qabsoo teennaaf firii guddaa fidaa nama jedhee yaadu jira. Ana ammoo akkasitti yaadu. Waa hedduun nu keessa uumamuuf deemaa jira. Waan kana maraa hambisuuf. Salphina deemu kana jara hundaa bahuudhaaf. Har'a odoo rafne Oromoon bakka hundaa itti nyaadhuu dhugi. Yoo Jawaariin jiraa isaa achi keessaan baasin reeffa isaa argachuuf hin deemtu. Because waan daladde hin beekti. Waan Jawaariin irra dalagan hin beekani. Boro akka nadhii gammadaa ajjeeftee dhabuuf deemta Oromoo Jawaariin. Reeffa isaa dhabuuf deemta yoo hadha jiraa isaa achi keessaa gad hin baasin. Yaa ummata Finfinnee akkuma amma obboleessi kiyya kaase asii. Siif bara dheeraa namni wareegamee jira. Siif bara dheeraa namni du'ee jira. Hin sobamin. Oromoon aangoo argate tokko hin jiru. Osoo Oromoon aangoo argatee jiraate Haacaaluun wareegamee Finfinnee keessatti awwaalli isaan dhabamu. Osoo Oromoon tokko aangoo argatee jiraate, osoo Oromoon quuqama sabaa qabu tokko aangoo irra jiraate, miidiyaan gurraaf ija kee ta'e, miidiyaan tokkichi ati qabdu achii buqqa'eetiin hin jaamu. Osoo miidiyaan meeqa kashira Oromoo irra dalagu achi keessa jiru. Osoo ati aangoo qabaatte Jawaar Mohammad hidhamee namni akka fedhee dalage mirgi isaanii eeggama. Dhibamuu yaala ni argata. Dhibamee yaala dhibee miti ufii dhibamsiisanii yaala dhoorgatan. Akka rakkoon isaa sunuun beekamne godhan. Kanaaf wanni kanarra nu hafe hin jiru. Qeerroon yoo Wallagga du Jimma yoo ka'e, yoo Jimma du Harargee yoo kaate, Harargee yoo du Arsiin yoo ka'e, osoo guyyaan lammeeffatin Arsii yoo du Baale yoo ka'e, Baale yoo du Booranni yoo ka'e, Booranni yoo du Gujiin yoo ka'e, yoo tokko taane icciitiin hoggaa
bar waan istiri dubbifnuu miti waan hunduu keessa turre waggaa 4-5 kana maaltu sadarkaa kanaan nu gahe maaltu argitee sadarkaa ardha wayyaanee eenyulluu buqqisuu hin danda'u waraanni Afrikaayyuu waraana Itoophiyaa jigsuu hin danda'u ka jedhe hin dandeennaa jedhe gaafa 2014 irraa buuka qabsoo karaa nagaa qoodaa ture irraa namni fakkeenya qabsoo karaa nagaa akka milkooftu lafa sii kaa'ee bocee dalagee sitti agarsiise icciitiin kanaan alaatti qabdu hin jiru Oromoo icciitiin kee tokkummaa keeti tokkummaan kee ammoo yeroo hunda baatee nama siif bahe nama mul'ata siif qabu nama siif du'u nama siif jiraatu nama si boqool qabachiisa jedhu si keessaa nyaatanii yerootti qabsoon kee yoo gara maduubaa ka deebi'u ta'e yoo gaafuma du'e goota keenya jennee ka faarfataa deemnu ta'e kuni nuti ummata du'e kan akkanatti hubachuu qabnu kanaaf ammoo warri ala kana jirru guyyaa hardhaarraa community'n keenya hundi bakka Red Crossing jirutti deemneetiniin at least waan godhuu qabnu bifa wal fakkaataan saa wal fakkaatatti guyyaa boruurraa uduu rafneen bulle kaanee haar Jawaariin achi keessaa jiraa isaa baafannu osoo Jawaariin nyaatanii baqqalatti hin tarin haa karaa itti godhannu osoo baqqalaa nyaatanii Abdii Raggaasaatti hin tarin ummata kana achi keessaa akka baafatnu haa goonu yaa Oromoo garaagarummaa feetillee qabaatu siyaasa feete keessallee jiraattu adda siyaasa keetiitii miti ka abaa'oo ka kafaa'oo ka biraa bakka tokko wal hidhanii jiran adda beekaan kee dukkana keessa jira wanni nafxanyaan kalee nuu godhi jedhe hundi godhame haa caaluun du'e Jawaar itti aana jedhanii Finfinnee keessatti sirratti sirbanii galtee yoo karaftu ta'e Finfinnee keessa yoo karaftu ta'e milkiin ati addaan argattee rafte naaf galuu hin dandeenye kuni salphina dhumaati baay'inni keennallee guddinni keennallee kanarratti dhumti teennallee tanarratti Oromoo tuni qabsoo dhumaati qabsoo dhumaa gochuun yoo Jawaariin jiraa isaa lubbuun isaa odoo jettu Jawaariin achii baafnee sababa Jawaariitiin dhamtoota keenya achii baafne kana jechuu barbaadaan Abdurrazzaaq hedduu galatoomi Saadiqi egaa akkuma dhageettanii waan baay'ee haala baay'ee nama yaachisuu jira waan tokko asirratti jedhee darbuu barbaada Oromoon yeroo baay'ee waan tibba kana godhaa turan keessaa tokko Oromoo gandaan lagaan amantiin waan adda addaatiin addaan qooduuf waan baay'ee tiraay godhan Oromoo tokkoon akka waan sirna san keessatti iddoo addaa argateeru wayii godhanii fakkeessu Oromoo biraa akka waan sirna san keessaa homaa hin qabne fakkeessuun kun waan Abiyyi barbaaduu fi waan Abiyyi akka ta'u barbaadu keessaa tokko. Fakkeenyaaf kaadiremmaan mataa isaanii kunoo ebalufaa ganda ebalufaa akka malee gandi ebalufaa cadhisee taa'aa jira gandi ebalufaa mootummaa ta'uu amanee jira jedhanii dubbataa turan. Waan tokkoon isin ibsa. Hin gowwoomina Oromoo. Waan ta'aa ture sequentially lakkoofsaan keettanii yoo ilaaltan dhaqee Wallagga dhahe dhaqee Gujii dhahe dhaqee Boorana dhahe dhaqee Walloo dhahe Arsii fi Harargee amma itti daballe takka takkaan siif jirti takka takkaan qeekeetis sii dhufti hin jira kutaa 11 pilaana kaawwate kan mataa isaa qaba dhahaa ture warroota irra guggubaa ture Shawaa keessatti naannoo Finfinnee keessa warroota Woo!
Eba